Iraan keessatti hiriirri qaala'insa jireenyaa mormuuf eegalame amma gara hokkaraatti jijjiirameera. Amma ajandaan dinagdeerraa gara siyaasaatti ce'eera. Biyyattii keessatti hiriirri akkanaa bara 2022 as geggeeffamee hin beeku. Garuu lammiileen Iraan dhugumatti maal barbaadu? Maaltu daandiitti isaan baase? Viidiyoo kanarraa ni hubattu. Iraan yoo US haleellaa raawwatte akka haaloo baatu ibsiteetti maddeen BBC fi rogeeyyiin hiriirtonni dhibbaan lakkaa'aman humnoota mootummaan ajjeefamuu ibsan. BBC'n iddoo awwaalchaa handaara magaalaa Teheraanitti reeffa huccuudhaan marame 180 lakkaa'eera. Maddi oduu rogeeyyii mirga namoomaa US jiru hiriirtonni 495 ajjeefamuu gabaase. Akkasumas guutummaa biyyattiitti humnoonni nageenyaa 48 du'uu ibse. Erga hiriirri mormii eegalee torbanoota lamaan darban keessatti namoonni 10,600 ta'an hidhamaniiru jedha maddi oduu kun. US ajjechaa mootummaan Iraan hiriirtota irratti raawwachuu eegale hordofuun akka gidduu seenuu dandeessu doorsaa jirti. Dilbata amajjii 11 2026 garuu Trump aangawoonni Iraan itti bilbiluun mariif taa'uu akka barbaadan itti himuu ibse. Haa ta'u malee US walga'ii kana dura tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu qabdutu jira jedhe Trump. Ministeerri dhimma alaa Iraan mariif balballi isaa banaa ta'uu ibseera. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa biyyattii Ismaa'il Baqaay aangawoota US waliin mari'achuuf qophii akka ta'an ibsaniiru. Trump US tarkaanfii akkamii fudhachuuf akka deemtu bal'inaan hin ibsine, garuu dubbii isaa dilbataa keessatti tarkaanfii jabaatti deemaa jirra jedheera. Qondaalli US tokko miidiyaa michuu BBC ta'ee CBS'tti akka himetti Iraan irratti haleellaa raawwatamuu malu ilaalchisee haala jiru irratti Trumpiif ibsi kennameeraaf. Qondaalonni US biroon gaazexaa Wall Street jedhamutti akka himanitti haleellaa humna waraanaan alatti filannoon Trump fayyadamuu danda'u yaada faallaa mootummaa Iraan kan onlaayinii jiru cimsuu, haleellaa saayibarii waraana Iraan irratti raawwachuu yookiin qoqqobbii dabalataa irra kaa'uudha. Hiriira mormii Iraan kana duuba Israa'eliif US jiru. Hangaa olaanaan Iraan mormii dhalateef yookiin immoo muddama dhalate kanaaf Israa'elii fi US himataniiru. Wal himannaan Israa'el, Iraanii fi US haaraa miti. Kan alanaa kun garuu akkaan yaaddessaadha. Trump tarkaanfiin koo ni ulfaata jedha. Iraanis deebiin kenna jetti. Dubbi himaan paarlaamaa Iraan yoo US haleellaa raawwatte giddugalli waraanaa fi doonii Israa'elii fi US kanneen naannawa sana keessa jiran xiyyeeffannaa haleellaa isaanii akka ta'an akeekkachiisaniiru. Iraanitti hiriirri qaala'insa jireenyaa mormuun eegalame yeroo ammaa bulchiinsa hoogganaa olaanaa biyyattii Ayatollah Khamenei akka aangoo gadhiisu gaafachuutti ce'eera. Abbaan alangaa waliigalaa biyyattii qaamni hiriira kana keessatti hirmaatu hunduu akka diina waaqaatti ilaalama jedha. Hiriira mormii ba'uun yakka du'aan nama adabsiisuudha jedheera. Hoogganaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali Khamenei gama isaaniin hiriirtotaan gurmuu saamtotaa Trump gammachiisuuf socho'anidha jechuun hiriirtota bittimsan. BBC dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa waan Iraan keessatti mudataa jiru kana kallattiin gabaasuu hin dandeenye. Mootummaan biyyattii kamisa darberraa eegalee guutummaa biyyattiitti intarneetii cufeera. Kun ammoo akka odeeffannoon qulqulluu fi mirkanaa'aa ta'e hin baane gufuu ta'eera. Baha giddu galeessaa keessatti wayita tarkaanfiin waraanaa fudhatamu US fi Israa'el wal biraan hafan. Hiriira mormii Iraan kana ilaalchises US humna waraanaan gidduu seentii kan jedhuun Israa'el xiyyeeffannaan eegaa jirti. Torbee kana ministeerri dhimma alaa US fi ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu dhimma kanarratti haasa'uun dhaga'ameera. Kana hordofee pirezidaantiin Iraan muddama Iraan keessatti dhalateef US fi Israa'el dabalanii himataniiru. Pirezidaant Masuud Pezeshkian akkas jechuun Israa'eliif US himatan. Biyya keessaa fi biyya alaatti namoota dhuunfaa leenjifatanii bobbaasaniiru. Shororkeessitoota biyya alaatii galchaniiru. Hojiin isaanii masjiidota gubuu, giddugala gabaa mancaasuu fi yuuneeniiwwan barbadeessuudha. Abidda qabsiisuun biyyattii gooluudha jedhan. Haa ta'u malee ragaawwan suuraa fi viidiyoo BBC'n argateef mirkaneessee qaamoleen nageenyaa Iraan wayita iddoowwan adda addaatti hiriirtota irratti dhukaasan agarsiisu. Iraan keessatti mootummaan duraanuu intarneetii ugguree waan tureef uummanni biyyattii addunyaarraa adda ba'eera. Intarneetiin kan hojjetu biyya keessatti qofa ture. Amma garuu mootummaan uggura isa kanaan duraa caalu intarneetii irra kaa'eera. Kan duraan biyya keessatti qofa hojjetus uggureera. Ogeeyyiin akka BBC afaan Pershiyaatti himanitti uggurri amma intarneetii irra kaa'ame kan bara 2022 kaa'amee ture caalaa hammaataadha. Yeroo sana dubartii mana hidhaatti duuteef sagalee ta'uuf hiriirri Women Life Freedom jedhamu geggeeffamee ture. Dubartiin gosa Kurdi taate Mahsa Amini jedhamtu hijaaba qixa sirrii ta'een hin uffanne jedhamuun poolisootaan erga to'atamte booda mana hidhaatti du'uun dheekkamsa guddaa kaasee ture. Ergasii ji'oota garagaraatti tarkaanfii qaamoleen nageenyaa biyyattii fudhataniin lubbuun namoota 550 caalanii darbeera. 20,000 ka ta'an hidhamaniiru akka gabaasa garee mirga namoomaatti.
qorataan dhimma intarneetii Alireezaa Manaa fi Iraan keessatti karaan ittiin addunyaa biraa quunnamuu danda'an karaa saatalaayitii Starlink saatalaayit jedhamu qofaati jedha. Garuu mootummaan waan hordofuuf fayyadamtoonni of eeggannoo cimaa gochuu qabu jedheera. Ilma mootii isa dhumaa Iraan ka ta'ee fi yeroo ammaa US ka jiraatu Reezaa Pahlavi hiriirtota Iraaniin isin cinaan jira jechuun akka jabaatanii itti fufan dhaameera. Dilbata kaleessaa Ameerikaarraa wayita dubbatu Pireezidaant Tiraamp gootummaa isin mul'istan xiyyeeffannaan ilaalee hubateera. Anis yeroo dhiyootti akkan cinaa keessanitti argamu nan beeka jedhe. Dhiyeenya kana Iraan rakkoowwan dinagdee siyaasaa fi bulchiinsaan goolama seentee jirti. Waraanni qindaa'aa fi qoqqobbiin biyyoota lixaa keessawuu dhiibbaan Israa'elii fi Ameerikaa immoo daran ishee miidheera. Waxabajjii darbee guyyoota 12 waraanni Israa'el waliin geggeessan addunyaa irratti yaaddoo guddaa uumee ture. Inuma US kallattiin waraana kana irratti hirmaachuun ammoo rifaatuu guddaa uume. Ammas Doonaald Tiraamp tarkaanfii koo jabaan ta'a yookiin tarkaanfii jabaan fudhadha jedhee dhaadataa jira. Tarkaanfiin isaa kun maal akka ta'e bullee ilaalla.